رجل قال لا بس ما أول بالرجل قال mucaa keessan tokko isin irraa fudhatanii turanii jedhume eenyuun maqaan ta'a attam godhan. maqaan isaa Darajjee Maariiti. Ayyee. Mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatan. Harkaan qabanii deemanii tedduma Saalqullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Innaa isa qalanii reefuma isaatu fudhatee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Mi'a mamaan jedhanii dubbatan kan nama ilma namaa nama akka isaa gadi ciibsee qalu sanuu gaallaa jedhee jibbiinsa ormummaatiif jecha ummata kana mootummallee hin dadhabne maaliif garuu maaliif yeroo hunda ummannummaan Oromoo ummata kanaa wallaahi rabbummaan haa dubbatu. Kaleessa ilma namaa jira akka jaraa fuudhanii mataa irraa muranii mukatti suuqanii deemanii har'allee jira nama gacheebsanii kanaan gaallaa jedha afaani. Haga yoo miti garuu ummata kana mootummaan dhaabuu hin dadhabne. Ummanni kun diina biyya kanaa akka ta'e mootummaan ni beeka. Diina Oromiyaa, diina Itoophiyaa, diina Islaamummaa. Ummata waa hunda namaan jaalanne ofii qofa jiraatuu malee. Waa'ee ummata kanaa waan dubbatan hin jiru. Rabbi haa dubbatu.